Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa guyyaa har'aa baayoloojii kitaabuma keessan irraa kallattiidhaan waliin ilaallaa na hordofaa. Baayoloojii kutaa 12ffaa boqonnaan tokkoffaan microorganism jedha. So under microorganism first topikiin keenya waa'ee baakteeriyaati. So achi keessa hin eegaliin dura microorganismii jechuun maal jechuudha isa jedhurraa haa eegallu. Lubbu-qabeeyyiin bakka lamatti qoodamanii or organisms are divided into two macroorganisms and microorganisms. Macroorganismii fi microorganismii jennee bakka lamatti qoodnaa jechuudha. Organizmoota. Macroorganismiin warra gurguddaa ijaan mul'achuu danda'anidha. Microorganismiin immoo warra baay'ee xixiqqaa ta'anii ija keenyaan arguuf nutti ulfaatanidha. So most of microorganisms are unicellular. Hedduun isaanii microorganismiin unicellular or seel-qeenxeedha jechuudha. Seelii tokko qofarraa uumaman. So akkasa jennu malee immoo tokko tokko ni jiran seel hedduu ta'anillee multicellular illee tokko tokko jiraachuu danda'an garuu hedduun isaanii maalidha? Unicellular'idha jechuudha. So microorganismiin bakka gurguddaa shanitti qoodamanii protozoa, some algae, bacteria, some fungi and viruses. So isaan keessaa as biratti protozoa, fungi and algae jedhee nu kaa'ee jira. Jalqaba irratti protozoa yoo ilaallu, protozoa are unicellular organisms that lack a cell wall. Protozoa jechuun orgaanizimii seelii tokkorraa uumame kan seel woolii hin qabne jechuudha. Hedduun isaanii mootaayiliidha. Mootaayil jechuun sochii gochuu ni danda'anii. Fakkeenyaaf amma ameebaa, pilaasmoodiyeem fi paaraamiseemii fudhachuu ni dandeenya protozoa keessaa jechuudha. Ameebaa, pilaasmoodiyeem jechuun kan dhukkuba maalaariyaa fidudha. Akkasumas paaraamiseemii illee fakkeenya isaa keessaa isa tokko. Asitti fakkii kana asirratti kan isin ilaaltan inni jalqabaa kun ameebaadha. Biirratti kan argitan immoo pilaasmoodiyeemidha. Seelii dhiigaa keessatti fakkiin kun kan inni ka'e. And the third one or seen immoo paaraamiseemidha jechuudha. Itti aanee kan ilaallu fangaayidha. So fangaay keessatti hedduun isaanii multicellular'idha fangaayini. Garuu haa ta'u malee unicellular kan ta'e fangaay keessaa kan unicellular ta'e yeastii qofa. Isaanis fakkeenyaaf it includes brewers yeast and bakery yeast. Fakkeenyaaf kan akka biiraa fa'aa hojjechuuf yookiin immoo daabboo hojjechuuf kan nu fayyadu. Isaan kun raacitiin jechuudha. Isaan kun maal jedhamanii unicellular fungi'dha jechuudha. Fakkeenyaaf saccharomyces jechuu ni dandeenya kan mana daabbootiif fayyadamnu, as well as yeast-like organisms that cause thrush in humans or candida. Candida yookiin immoo kan dhukkuba qaama namaa irratti fidu fakkeenya unicellular fungi'ti. As biratti fakkeenyaaf kun saccharomyces'idha kan amma mana daabbootti fayyadamna jenne sana. Inni lammaffaan immoo kan dhukkuba candida namatti fidudha jechuudha. So yeast are the only unicellular fungi. Akkuma sila dubbanne yeastiin unicellular fungi qofaa isaati. Isaan kan multicellular waan ta'aniif other fungi are also called microorganisms jedhaman isaan illee haa ta'u malee multicellular'idha. Many fungi produces mycelium of microscopic strand called hyphae. Hedduun isaanii myceliumii microscopic ta'e kan baay'ee xiqqaa ta'e kan hyphae ijaaru qabani jechuudha. Mycelium jechuun immoo a collection of very fine strands. Strandota kan fangasiin irraa uumamu sana mycelium jennaan. Tokkoon strandii sanaa immoo hypha jenna. Or plural yoo ta'e immoo hyphae jennee waamuu dandeenya. So the hyphae are not compartmentalized. Compartmentalized hin taane seelii keessatti. So each is multi-nucleate or nucleatii hedduu ta'uu danda'u. Isaanis it may contain many nuclei. Cytoplasmiin isaanii nuclei hedduu qabachuu danda'a jechuudha of keessatti. Garasitti yoo deemnu
They release enzymes from these strands that digest whatever fungus is growing on. Isaan kun enzyme isaanii maal godhanii release godhanii jechuudha. Maal irratti? Whatever the fungus is growing on. Waan fungasiin irratti guddatu kamiin irratti iyyuu enzyme release godhanii jechuudha. The product of digestion are then absorbed into fungus. Productiin digestionii sana maal ta'a? Absorbii ta'a jechuudha fungasii sanaan. To help with its growth and reproduction. Akka wal horanii fi akka guddataniif isaan fayyada waan ta'eef. Remember yaadadhaa jedhe. Fungi do not have true roots, stems and leaves. Fungi baala dhugaa, jirma dhugaa hin qabanii. Some fungi live on or in living organisms. Tokkoon tokko isaanii tokko akkamii orgaanizimoota biraa irra yookiin keessa jiraachuu danda'an bifa paaraasaayitiitiin yookiin bifa maxxantummaatiin. Others live on dead materials as saprobionts. Tokko immoo akka saprobiontisii ta'anii maateriaalota du'an irratti jiraachuu danda'anii akka bifa burkuteessitootaatiin jechuudha. Organisms that digest their food externally and absorb the product. Isaan kun saprobionts kan jennu orgaanizimoota nyaata qaama isaaniitiin ala digestii godhanii fi bu'aa isaa qofa gara keessatti kan fudhatan. We call them saprobionts jennaan. Algae inni sadaffaan algaedha. Algae are an important group of organisms. Algeen illee orgaanizimii baay'ee barbaachisaa ta'edha. Many are large. Hedduun isaanii baay'ee hedduudha. But some algae are unicellular. Haa ta'u malee tokko immoo unicellular'idha jechuudha. The unicellular algae is a part of plankton, the collection of small microscopic plants and animals organisms that float or drift in large numbers in fresh or salt water. Hedduun isaanii bishaan keessa jiraatanii bishaan fireeshii ta'e or bishaan ashaboo yookiin soogiddaa ta'e keessa. They provide food for fish and other larger organisms. Nyaata qurxummiilee fi orgaanizimoota gurguddoo biraatiif nyaata qopheessanii jechuudha isaan kun. These unicellular algae in the oceans produce far more oxygen during photosynthesis than all the forests in the world together. Waan isin ajaa'ibu jechuudha. Unicellular algeen kuni oksijiniin isaan addunyaa kanaaf gadhiisan bosonni addunyaarra jiru walitti qabamee osoo gadhiisee isaanii wajjin wal qixa ta'u. Kana jechuun oksijiniin hedduun addunyaa kanaaf kan argamaa jiru algeerraayyuu jechuudha. As biratti immoo fakkeenya mootaayil jechuun akkuma sila dubbanne orgaanizimii sochii gochuu danda'u jechuudha. So itti haafufnu. Some unicellular algae are motile. Unicellular algeen tokko socho'uu ni danda'anii. This means they can move, sochii gochuu ni danda'anii. Show an algae called fakkiin kun fakkii 1.5 inni kun jechuudha. Maal nutti agarsiisa? Climodomus kan jedhamu algae sana nutti agarsiisa. It is move using its two flagella. Flagella isaa lamaan fayyadamee sochii yeroo inni godhu nutti agarsiisa jechuudha. Fakkii kanarratti ilaaluu dandeessanii. Inni itti aanu vaayirasiidha. Viruses are sometimes referred to as microorganisms. Also, some biologists say that strictly they are not organisms at all. Vaayirasoonni yeroo hedduu akka microorganismiitti ilaalamu. Haa ta'u malee baayoloojistoonni hedduun immoo orgaanizimiidha jedhanii ilaalan vaayirasii kana jechuudha. Maaliifi maal jedhan seetan? Vaayirasiin lubbuu fi lubbu dhabummaa gidduu jira jedhanii waan ilaalaniif hedduun isaanii orgaanizimiidha jedhaniiyyuu akka waan lubbuu qabu tokkotti hin fudhatan. Viruses cannot independently carry out any of the process common to all living organisms. Prosesii orgaanizimoota lubbu qabeeyyii maraaf dhaabbataa ta'e kamiin iyyuu independently yookiin of danda'anii gochuu hin danda'an. Kanaafuu
Sababaa kanaati kan jarri vaayirasiin lubbuu qabeeyyiidha jechuu irratti waliigaltee dhaban. They can only reproduce inside other cell. Seelii biraa keessa ta'an malee reproduce ta'uu hin danda'anii jechuudha. So they are all parasites. Hundi isaanii maalidha? Parasite or maxxantuudha jechuudha hanga of hin dandeenyetti. Some parasites bacteria some parasitize even waan isin ajaa'ibu baakteeriyaadhuma baay'ee xiqqoo taate sanallee sanatti illee maxxananii kan jiraatan ni jiraatan. Some parasitizes plants and other parasitize animal. Kaan immoo animaalii fi biqilootaa fi beeyladoota irra itti maxxananii jiraachuu ni danda'u. Kan isin ajaa'ibu garuu baakteeriyaallee akka lubbu qabeeyyii tokkotti itti maxxananii jireenya isaanii jiraatu jechuudha. Okay. The basic virus is not even a cell. It has no nucleus and no cytoplasm, but it does have genetic material surrounded by a protein coat. Basic virusin kuni even seelii dhumayyuu hin jedhamu. Seeliin isaa kuni or kan inni ittiin jiraatu kun seelii dhumayyuu hin jedhamu. Maaliifi nucleusii hin qabu, cytoplasmii hin qabu. Haa ta'u malee genetic materialii kanneen akka DNA, RNA kan ammoo ni qaba jechuudha. Isaan kun protein kootiidhaan surrounded warra ta'an kana ni qaba jechuudha. Kanaafuu shakkii hedduutu jira vaayirasiin lubbu qabeedhaa miti kan jedhu keessatti. Kanaaf baayoloojistoonni hedduun irratti walii hin galle jechuudha. So what are bacterial cells like? Or seeliin baakteeriyaa maal fakkaataa isa jedhu inni itti aanu. You already know about structure of plants and animal cells. Akkuma beekamu structurii biqilootaaf beeyladootaa ni beektanii. Biologists call this eukaryotic cell. Fungi and protistans or algae and the protozoa also have eukaryotic cell. Akkuma beekamu seelonni bakka lamatti qoodamu. Prokaryotikii fi eukaryotikiidha. Prokaryotikiin warra niwukilasii dhugaa hin qabne, membrane bonded warra hin taane isaan seelii jalqabaa jedhamu. Eukaryotic seeliin immoo seelii kan warra maal jedhama niwukilasii dhugaa kan qaban akkasuma immoo double membrane bonded warra ta'anidha. Kanaafuu baayoloojistoonni bakka lamatti qoodanii jiran. Baakteeriyaa yeroo ilaallu garuu baakteeriyaan niwukilasii dhugaa hin qabu. Akkasumas double membrane bonded miti. Kanaafuu maal jedhanii yaamanii it is prokaryotikidha jechuudha. Prokaryotikii jalatti ramadama. Asitti garuu fungi and protostistansiin kun protostistansii jechuun algae fi protozoa walitti hidhamaniiti. Fungi illee dabalatee warri kun eukaryotic seeliidha jechuudha. Maaliifi warra nama jedhe sana waan qabaniif. Eukaryotic jechuun humti mataan isaayyuu jecha Giriikii yeroo ta'u EU jechuun dhugaa jechuudha. Karyos jechuun immoo niwukilar. Kanaafuu niwukilarii dhugaa jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Prokaryotikiin immoo jecha pro or before and karyos. Pro jechuun before yookiin dura jechuudha. Karyos jechuun immoo niwukilar. Kanaafuu niwukilarii dura jechuun niwukilarii hin qabanii jechuudha. Otoo niwukilarii hin dhufini waan ta'eef jechuun akkas jechuu yaadeetu. Kanaafuu in general hin qabanii jechuudha. Niwukilasii dhugaa hin qabanii akkasumas double membrane bonded miti jechuudha. Bacteria, however, have a prokaryotic cell. Akkuma amma dubbanne bacteria prokaryotic cellidha jechuudha. In prokaryotic cells, there is no true nucleus separated from the rest of the cell by a membrane. Bacteria keessatti prokaryotic cell nucleusii dhugaa hin qabu eega jennee nucleus is separated from the rest of the cell by membrane. Membrane dhamaaniyyuu gara bahee jira jechuudha.
Instead, DNA of bacterium forms continuous loop that is intermingled with the cytoplasm. Figure 1.5 irratti ilaaluu ni dandeessanis shows that structure of generalized bacterial cell. Bacterial cellii akkuma waliigalaatti generalize godhee isinitti agarsiisee jira. Kitaaba keessan irraallee suuta ilaaluu dandeessanii yeroodhaaf jecha ni dabarraa. Not all bacteria have all the structure shown in the diagram. Bacteriaan isin fakkii irratti yoo ilaaltan structurii sana hunda qabu jechuu miti. Kana jechuun hundi isaanii structurii kana ni guutuu jechuu miti. Tokko tokko ni hir'atanii jechuudha. For example, not all bacteria have capsule and many do not have flagellum. Flagellumii fi capsule kan hin qabne hedduun isaanii ni jiran. Garuu fakkii sana irratti maybe arguu dandeessanii. All bacteria do have a cell wall. Bacteriaan cell wall ni qaban hundi isaaniiyyuu. Garuu cellulose irraa miti kan inni uumame. Cell walliin isaanii maal irraayi? Peptidoglycan irraa uumame jechuudha. Inni immoo baay'ee rigididha, jabaadha. And a cell membrane, cytoplasm and ribosome and DNA nuun jedha. Also, bacterial cells vary a great deal in size. They are usually much smaller than eukaryotic cell. Bacterial cells are usually between 1 and 10 micrometer long, whereas eukaryotic cells are between 10 and 100 micrometer long. Akkasuma bacterial celliin kuni size isaaniitiin illee garagara bahuu danda'u. They are usually much smaller. Baay'ee xixiqqoodha. Eukaryotic cellii wajjin yoo wal bira qabnu jechuudha. Walumaa galatti Prokaryotikiin kamiyyuu Eukaryotikii jala wajjin yoo wal bira qabnu baay'ee xiqqoodha jechuudha. So micrometriidha yoo safarru bacterial cellii micromeetira 1 hanga 10 yeroo ta'u Eukaryotikiin immoo 10 hanga 100 kan jechuun jijjiirama guddaa qabaa, garummaa hedduu qabaa jechuudha. Are all bacteria the same shape? Nuun jedha. Bacteriaan hundi sheeppii wal fakkaataa qabaa jedhee nu gaafata. Kun dhibbaan dhibbatti miti, wal fakkaataa miti. No, there are several shapes, sizes and arrangements that bacteria may be differ from each other. Bacteriaan kan ittiin gargar bahu sheeppii yookiin saayizii yookiin arrangementii adda addaatu jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf bifa sheeppiitiin yoo ilaalle kookii, baasilii, Spirochetes jennee adda adda qoqqooduu dandeenya. Kookiin spherical warra ta'an yookiin warra naannoo ta'anidha. Singular kookasii jennaa, kookiidhaan yoo singilii ta'e kookas jennaa. Spherical bacteriaadha. Inni biraa kunoo sheeppii akkasii qaba yookiin geengoodha bifa kanaanii jechuudha. Inni itti aanu baasiliidha. Or singilii yoo ta'e yookiin qeenxee yoo ta'e basilas jennee waamuu dandeenya. It is a rod shaped bacteria. Rod shape akkasiitiin jira. Inni biraa Spirochetes or spiral or corkscrew. Corkscrew kan jennu akka kanaati. Shape bifa kanaatiin gargaasnee isaan qooduu ni dandeenya jechuudha. Whatever their shape, bacterial cells are sometimes found singly. Shapein isaanii bifa kamiyyuu haa ta'u bacterialonni tokko tokko kophaa isaaniitti argamuu ni danda'u jechuudha. Singly ta'anii argamuu ni danda'u. Sometimes two cells are stacked together and sometimes the cell exists in chains. Yeroo tokko tokko immoo lamaan isaanii walitti dabalamanii chainii uumuu ni danda'u. Kophaa jiraachuu danda'an maybe walitti illee dabalamanii jiraachuu ni danda'u jechuudha. Akkasumas bacteria can be classified in akkuma sheeppii isaaniitiin qoodne gram stainidhaan illee isaan qooduu dandeenya. Gram positivii fi gram negatiivii jennee adda adda baasnee isaan qooduu dandeenya jechuudha. Gram positive are bacteria are stained purple by gram stain. Gram stainidhaan yoo isaan ilaallu bifa purplii warri qaban gram positivii jenna. Gram negatiiviin immoo yeroo gram stainii irra keenyu gram stainii sana irratti bifa pinkii yoo nu fidan gram negativii jenna jechuudha. Because gram stain produces different results with different types of bacteria, it is called a differential stain jenna jechuudha. Gram stainiin kuni bakteeriyoota adda addaatiif waan adda adda dhufuuf differential stain yookiin stainii gargar